نحن هردي مبي على أكتشي جهين وأزدولا قام دنيا لين دبلا حنقتا عتاء مقلا نمني قبري دي مكم تقلين توئتدي ما جرملين نمني قبري دي مكم تقلين توئتدي ما جرملين مي حقم جراها نبي ألفا قيانا چندي مواسن الدفا حنق جر خيري هجود دفا قبيني نتار لفتفا حنق جر خيري هجود دفا قبيني نتار لفتفا يا ربي نباسي عيب الدرا برر سرات قم تران إن شاء الله فردوس ولا قره يا ربي نباسي عيب الدرا برر سرات قم تران إن شاء الله kabajamtoota fi daawwattoota kiyya guyyaa irraa kanas baga nagaan gara chaanala kiyyaa dhuftanii isin jechuu barbaada. Egaa gisee baay'ee qalbii keenya keessatti yookaan sammuu keenya keessatti inyaannaa malee inyaatamnaa namni yaadee beeku hin jiru. Garuu huwa alladhii adhaaka wa abka rabbi faallaa keenya kana dalaguu danda'a. Ka amriin marti isaatii yoo harka isaa jirtu ka waa gara galchuu jechuudha. Balleessuu fi jiraachisuu illee argamsiisuu fi dhabamsiisuu illee kennuu fi fudhatuu illee dura buusuu fi duuba deebisuu illee akkasuma salphisuu fi waan sila jiru marayyuu ka dalaguu danda'u rabbii guddaadha waan taateef kanaaf amriin harka isaa jira harka namaa jiru. Irra hedduu nama ganama nagayaan bahee galgala ammoo balaan gala. Irra hedduu nama ganama cidha himandha jedhee deemee galgala ruuhii isaatii dhabee gala. Irra hedduu nama waa taasifadhe yookaan ammoo kaayoo wahii galmaan gayadha jedhee yeroo bahu osoo kaayoon sun galma isaa hin gahin osoo waan takka irra hin gahin osoo faayidaa tokko irra hin gahin deebi'ee yeroo gaddi faallaa sadii isaa jijjiiramuu ni mul'ata. Umarti isaatii teessiruu minallaahi amriin harka rabbii jiraachuu irraa wanta murtee kennuu danda'u irraa jechuu kiyya amriin harka rabbii jira. Kanaaf eega amriin harka keenya hin jiraatin eega wanni martii harka rabbii jiraatte kennuu fi dhabamsiisuu argamsiisuu wanni mutasarrifa umuuriin rabbii keenya ka ta'u taate kanaaf rabbii kanatti yoo waan harka kennanne amrii keenya hojjechuu yookaan sossoo'uu itti osoo funni baay'ee tokko bareeda. Kana hunaaka yeroo zamana durii keessatti yookaan zamanoota dabran keessatti dubartii wahii mucaa tokkocha qabdu kana yeroo dheeraa barsiiftee barumsa waan silaa qabdu itti faajjee mucaa tokkocha kana jechuudha barsiiftee bakka guddaa geessite. Mucaan kun yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojii guddaa yookaan hojii olaanaa magaalaa guddoo wayii keessatti argatee ardii ishee keessa jira. Yeroo mucaan kun hojii kana akka argatee dalagatee qabeenya godhatee jedhu kanatti mucaa kanatti malee mucaa biraa waan hin qabneef beek mucaan kun isii irraa fagaatee magaalattii tana keessa jiraata. Isii nama biraa ammoo isa malee qabaachuu dhabu wajjin. Kanaan booda mucaan kun guyyaa tokko haadha xiyya tana dhaqee ziyaaree laaluu qaba waan jedhu murteeffatee makiina isaa fudhatee makiina isaa yaabbatee gara haadha isaa karaa kanatti osoo deemaa jiru dingatuma makiina mucaa kana isaan galabbatamte yookaan isaan jiite garagalte. Yeroo kanatti makiina kana isiin garagaltuun kana namni argee hiriyoonni isaa yookaan saahiboonni isaa yeroo argan kanatti haadha isatti bilbilanii battalumatti mucaan kan kee makiinaan osoo inni si laaluudhaaf deemaa jiru makiinaan garagalteen jigee du'uu danda'ee jira. Kanaafiyyuu sabbaree rabbi isaa sabbarsiisu jedhan subhaanallah. Mee yaadi yoo haate isii tokkocha malee nama biraa hin qabaatin isii quba hin qabne yookaan ammoo isii gammachuudhaan si eedu isii bakka biraatiin si eedu dingatuma bilbilaan haala akkanaa kanaan yoo itti himan maaltu akka itti dhagahamu yeroo kana isii rifattee gaggabdee jira. Subhanallah. Garuu Ahmad yeroo lafa dha'e kanatti yeroo makiinaan jigeen kanatti falillahi alhamdu washukru waan takka ta'uu hin dandeenye nagayumaan bahee makiinaa isaa keessatti deebi'e. Yeroo kana booda makiinaa isaatti deebi'e ammallee waan isarra ga'e kana akka haadha isaatti ibsuuf makiinaan naan garagaltee rabbiin rahmata isaatiin nagayaan haa godhee keessaa nagayaan na baasee osoo waan takka hin ta'in osoo makiina kiyyallee waan takka hin ta'in nagayaan deebi'e jechuu tilmaama keessa galfatee haadha isaatiif yaada kanallee himee achumaan ziyaaree deebi'uu akka qabu daran gammachuudhaan akka makiinaa seeneen Ahmad makiinaa isaa kaasee ammallee saffisa yeroo jalqabaa caalaa oofee saffisa awwalaa san caaluun jechuudha makiinaa isaa oofiinsa itti fufee gara haadhaa qajeele. Kanaan booda haadha Ahmad itti bilbiluudhaan ammallee namoonni Ahmadiin kan kee ka yeroo awwalaatiif iddoo isin jenne sun hin duune makiinaa garagalee malee rabbi ruuhii isaa baraaree jira amma alhamdulillah akka gaarii keessa jira irrifatiin jedhanii. Yeroo kana eegasiin gaggaba kanarraa wajjooftee booda jechuudha. Kanaan booda isiin eega isii wayyooftee isiin alhamdulillahi rabbil alamiin jettee sila hafuurri itti deebi'u Ahmad illeen saffisa daran likkii malee gara haadha isaa fiiguurraa kaka'e yookaan gara haadha isaa ariifachuurraa kaka'e makiinaa herreegaan ala oofee amma makiinaan isaa dhugumaan karaarraa gortee yookaan ammoo sarara gadhiisuudhaan dhugumaan galabbatamtee isaa fi makiinaan isaallee kana guutee taatee gubattee dhumte ruuhiin Ahmad achitti raawwatan.
warroonni Ahmadiin waan inni ta'aa jiru kan argan ammallee saffisumaan gara haadhaa bilbilanii yeroo kanatti haa ta'e jirti mana yaalaa keessa jirti mana yaalaa fidanii gaggaba isii yeroo walaati gaggabdeessanii erga ogeeyyiin fayyaa isii ilaaltee kanaan booda hooda hafuuritti deebi'ee wayyooftee isii hafuura baafachaa jirtu ammallee yeroo lammaffaatiif bilbilli irratti bu'ee maal jedhaniin Ahmadiin kan kee yeroo walaati makiinaan galabbatamteen siin jennee akkasuma ammallee nagaa bahuu isaa sii himne sun amma dhugumaan makiinaan galabbatamteen yeroo lammaffaatiif jechuudha yeroo lammaffaa makiinaan galabbatamteen isaa gara kan keessa saffisaan deemaa jiru makiinaa herreegaa ol ari'uudhaan amma addunyaa irraa godaanee jira jedhanii subhaanallah amma famaatat dhugumaadhaan isiillee yeroo kana likkii malee rifachuu irraa kaka'e onneen haadha Ahmad achitti dhaabattee isiillee addunyaa kana baragalteedha. Ahmad du'ee namni haati Ahmad illee walumaan qajeeltee jedhan subhaanallah kun maaliif tajaajila kenna yoo jenne diqeen addunyaa nu keessa jiraannu kana rabbi akka nu hubachiisuuf akka nu galuu danda'uuf akka nu irraa waa barannuuf rabbi nu barsiisaa jira kanaaf addunyaa nu keessa jiraannu kun waan guddaa miti waan isii jecha boonnee waan isii jecha addaan wal cirree waan isii jecha nama kaan hin oollee waan isii jecha yeroo kenna guutuu sa'aatii 24 irratti fillee isiidhaaf jecha azaaba ifitti qabnu miti waan taateef addunyaallee dalagataa akhiirallee dalagataa borii kennaaf yaaduun nurra haa jiraatu gandi guddaan gandi qaranii gandi gammachuu gandi milkii gandi diinagdee asii miti akhiraa jira haadhihi inni kun warra bakkiteen kun jechuudha namni biraa hubachuu hin danda'u liman kaana lahu qalbun nama hubannaa gadi fageenya qabuu fi warroota kalimaa intarnaashinaala tana laa ilaaha illallah tana dhugoomsan qofatiyyuu hubachuu danda'a fudhachuullee danda'a attillee hojjechuu danda'a waan taateef kanaaf biyyi keenya ganda akhiraati guddaanii الدنيا دلقدو جدًا كأنك تعيش أبدا أكنما إدمي جداتو وعمل آخرتك آخرة كان كتير دلقي أكنما تموت بدا أكنما بري برغنما دوتتي آخرة كتير دلقدو جدًا كان ما في إجانا لا تجيب فترة دونا تحسو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.